Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam jirtu warahmatullahi wabarakatuh. Taatan dikesan alhamdulillah nagakooti akkasuma baleen keessa wamantaa hordoftan dikesan alhamdulillah jira bagan taatanii warroon maatiin argite akkasuma akka maatiin taatanii sin jira kabajaaf jaalala gaafadha akka laayikii sabskiraayib naa gootan isin gaafadha maal yaadee maal qabattee dhufte jechuun keessanii gurgurarra akkuma beekame Faatumaa irratti biraankii godhuu barbaada isin hin taatu biraankii namaa hin taatu ana maal jedhaan adda kiyya jira hin beekne ittiin jira baadiyyaa deemanii jarri anaaf jaartii bicha jira maal jiraan jaartii wallollee jira boruma nama jechuudha ganama subiidhu isin hin ka'in isin amma dhageetti sa'aatii kana sa'aatii taree jirallee odoo isin hin ka'in sa'aatiin kun garuu wallahi sa'aatiin deemee jira akka biyya keenyaatti sa'a sadde immoo akkas fakkaata itti bilbila halo assalaamu alaikum السلام ورحمة الله وبركاته. وش سكنين درت بقيت؟ akkam nagaa Faatumaa إيه؟ akkam nagaa أنا لازم درت dhageetti sagaleen kiyya hin jiru ألو. شوفي موسيقى dhageeffataa asitti haasaa jira bara asitti haasaa jira bara ani ka jedhu Faatumaa maa bilbila narraa hin kaafne waan sii bilbilu gizee meeqa deebi'ee sii bilbilu maan kaafne bilbila maan kaafne hin dhageettu bismillah hin dhageettu waan isin gooten beekanna jalaa diddii hin dhageewwuu jetti itti deebi'ee bilbila himedhiif olii goonameerra deebistee bilbilte isin Faatumaa hin dhageettu sammaa wayiituun qabu bilbila sammaa wayiitu harkaan qabu bu'an jaartii wallollee boo'ee sagaleen nalaaf jaartii wallollee anaaf si bicha mana jira sababa gaawwaa danfisee fi buna danfisee fi jechuu sooqidda itti godhe dagadhe inti kablaa naan jette ati majnuuna naan jette ani amma akkam godha wallollee jirra ganama jalaa baduu edha ishii taa makiina naa argitaa ganama
maalitti kenna jaartii fayyaan qabdu gara gabbayinaan jette bayi ati immoo fuutee tundullattiin sigaaraan harkaa dhume na ajjeestu feeta laa ilaaha illallah laa quwwata illa billah Faaxuma ani amma ganama jalaa bahuu barbaada mii maal jette ishii na himi hojiin hin yoo jiraatu hojiin an soqqoodhaan asiin bahee yookiin an bilbila jaartiin qabu ijoollee malee ati waan namni jedhu dhageettu nama caqaacayita ati waan namni jedhu dhageettu jaartiin afaan badaan nama arrabsiti baruu waan isiin jettee namaan arrabsitu sitti ani kan waamannaa isii gatee biraa bahuu naawuyya bakka isii midhiisee biraa deemu naawuyya hin gala kaa biyya galamaa dirqamaa hin gala biyya gala biyya kee bakka nama jaahuu dide amma mijeeffadhee jiran gala yookiin taas keenyaa erguu eegaatee dheedette ijoollee biroo bira guddaa bakka barbaadu ani mataan na garagadee jira abbooti waan namni jedhu dhagee an darajaa gubbaa ta'aa hin sodaadhe jaartii kan ammata baay'ee birateetti ati aramni yoo sakaranotti san mudde jaarsi du'e jaarsa ijaansoo itti maal atiin kolfitaa dhugaa rabbi Faaxuma na jessitee bar duraan waan ijoolleen mana keessa jirtuuf yaani dhugaa rabbi yoo isii bichaa wajjin mana keessa jiru mataan na garagalee jiraan lakkoofsisii maaliin goota sitti yakkoo bulaanaan jetti isiinuu kubdaadha abboon nama arstaa ishii amma boru ganama jalaa bayaa yookiin hojii naasuudha yookiin immoo qabamee baru dalagaan hin jirtu maal taate ani odoo beellama qabaadhee sitti bilbiladhaan sijjammar namaan beellama ishi si erga bakka booda maal jettaa dammoo birriin kiyya ka ji'a lamaattu bira jiraachuu tokko naa kennanii kaanillee fixu kennan shuu eessaa fuutee natti kenniti shuu amma yaa rabbii kiyya beellama maal kiyyaan beellama yaa kiyyaan as keessa isin bira uumaa waliin nu naasofne bu'an nama wajjin nu naasofne quraana qaraa oole ufumaa kiyya adda kiyya shayxanni nu kortee jaartii kortee
Ani hojii masanuyyuu hin barbaadu bar oduu ofumarraa galee gara biyyaa barbaada malee biyyuma garuu fedha amma mataan dhukkubsitee jirti dhugaa rabbii. Galeetiin hin Dubaay hin deemu yookiin an Dubaay san yaade jaayu. Lakkoofsa wiitiin qaban abbaa abbaatiin irraa gadi biyyeedhati. Na asitti hidhate ashoofu jirta dhugaa rabbii faatuma bakka har'a qallitti jirta beektaa akka malee. Ani sitti mee jira galgala jaartiin natti aartii siin jedhe sagalee amma garaa jabaatti. Ati ganaa turta kaa. Amma bartiyya jaarsillee sanuu jaarsi fuuldura isii taa'ee waan dhabdee dhugaa kaan dhugaa akka televizyiinaa ta'etti ilaalte amma jaarsa laaltu san dhabdee anatti iyyiti. Dhuguun siin jira Mana kolmisiiste haara qabu na kolmisiiste. Atiin turtaa barbaadu malee amma odumaas ta'u maafiyaan isiin niititti na iyyite. Amma akkam goona ishee. Akkam goona reekaa keessa dalatta akkam goota. Bakka eegaatiin adii bakka biroo ijoollee biroo soqadheetiin yoo warri gabbayii kootti gabbayii jedhanii akka keessa gabbaasuu gabbaa sana natti bilbilaa. Satti bilbiladhaa? Ajjeessee wanta dubbatu. Dalagaa jibbee jaartiin maaloo taate jaartii yoo asitti wajjatu karaa biraa jala deemu jala cadhisu ishee jedhe. Halas ana namaa jira. Mataa addaan Biyya namaatti waan nama godhanii mana namaatti dalagaa inni dhufanii. Wayii dhimma bira taa'anii jaartiin namooti kootii loltu hundee sana gaafa jiru dagagginu tugu qabata malee jaartiin agarsiisan keessaa kutu hundee sana kan nuti yaala. waa hundaaf warra nyaatamteerta. Anti na kana jirta. Hai. Daqiiqaa gaara. Amma daqiiqaa waraabadhinaa nan gaafateen jedhe maatii kiyyaa maal jetta? Ni adda waa jedheen. Akkana goote yaaru jechuudha. Makkii Etoobiidha. Makkii Arsii. Makkii Arsii. 22. Daalatti kana. Ati maqoo himaa asumaanuu gaafii qaba daalatti manaan jettaan. Kominti namaa jala waan dhufe daalatti jettee naqaan facheestaa yoo bar mastaawati keessa meeshaa amma waa jedhu maatii kiyyaana. Mana yaannu jala gaaf tokkos ijoollee yaani aaduu walitti wannaan keessa walitti haasawuu jiru. Basta mana nama eenyu akka deemu daalatti jedhee amma maatii kiyyaa waa jedhe. Dhiidhee godhe akkasii maatii Makkii Arsii. Sheerroon laajjatti jabeessaan daldalatti kana afaan gootu ilaalaa irraa kan horkite. Dhugaa dagachiisee itti bilbilee. Ogeeyyiin sunaa miidhaan dhufaa fi jiru. Yaalaas.